Uummanni lafa tanarra jiraatu uummata gosa Arsii yoo ta'u, Baalee ammoo maqaati. Ilmaan Arsii uummata bal'aa fi baay'ina qabu waan ta'eef lafa irra qubatee jiraatu kana Baaleem, Diidaam, Gadabii fi Utaawayyuu jedhee waamam. Baalee jechuun lafa Baalleetiim, lafa Gadaatiin, lafa Qaalluu fi teessoo gumii abbootii Gadaatiin. Gamni jatii qawaaloo laafi qabsaawaa mootii geerarsaa abbaa walaloo fi eedaloo bakka keessaa isteejii hangafa artistoota burkuteessaa roorroo kan alagaan faarsu kan sabni dhaadessu weellisaaf barreessaa Umar Suleen faarsa gooticha aartii Oromoo irratti cichee sabboonummaa aartiidhaan tiche sabboonticha qaanqee aartii kaleessa qabsiisee ola aartii Oromoo dachii irra bal'isee booqa aartii Oromoo dhaloota hunachiisee guca aadaa duudhaa seenaa feenyummaa dhalootaaf qabsiisee hiddaaf sona Oromummaa aartiidhaan gabbise qeerransa baddaala bugurbaa geerareen kuufne shanacha walabaa leenca madda walaabu kanniisa bakara hayyuu laalee argu tokkichaan bamara kafii gurraan ba'u kalaaluu jedhamu kakiiloleen bakakkaa ka gaafa jabaatte hin dhabamne bakka firri Haacaaluu Hundeessaa boonsaa firiin Alii Birraa xiyyaartii keessa walaloo barreessa yeedaloo qindeessa gitaaras dhawatee sirbaan weellisa leenci ilkaan cabbii ilmi sabaa fayyuu dhiirri dhibee sabaa dhukkubsatee yaadu gamni dubbii isaatiin gantootaaf galtoota furguggatee waadu madaa garaa sabaa tuqama biyyoomaa hin danda'uun morma kaayyoorraa himma qubu'aa irratti hin kufu hundeessaatu korma biyyaaf abdatama kaayyoon masakama gaafa jajjabaatte gaafa biyyaaf gamte jechoota qindaa'oo isaa tulluu raasanii hallayyaaf sulula bu'anii malkaa qaariyaanii akka qilleensa mukkeen gaaraa gurra hooksanii miira laataniin geeraree onnee diinaa dhaabbiin burkuteessa aariif aara garaa aartiin qabbaneessa korma sagaleensaa gaafa inni si yaadu orma rifaasisee raasu akka baadu sabni si gaafatamaaf si dhabne jaaloo hambaa gootan kalee geerarsa kan keetiin mee as bahi maaloo sabboontu Oromummaan boontu ka dinni ari'ee biyya isa baase jechi kun hin laaltu erga biyyaa bahes qabsoo itti jira saban gurguran hin dalayne shira deeggarsaaf gargaarsa sabaa itti jira warri dubbiin laaltu namoota garbiraa qalbiin dhageeffadhaa gargar baasee jira warri dubbiin laalu warra maqaa dhaabaa xurii itti faalu warra dhaabaaf saba gargar baasuu yaalu warra sabaaf saba jette hin gaalu qabsaa fakkaatee ka qabsoo awwaalu jarri sun ennuu sabnu hin wallaalu ka saba cirratti ka waraana diige ka qawwee gurgure ka diina wajjinuu kaleessa gurgureen unkuraa ture Keeniyaa keessatti ka keessa Oromoo Amaaraa fi Tigiree gurgurachaa ture Finfinnee keessatti warra garaaf jedhee diinaa afaan furee qabsaa'aa Oromoo qabsiisaatiin ture Kaakumaa keessatti baqataa warra walit diree bu'aa jeeqamaati warra nyaatee firee maqaa Oromooti warra guure hiree kanneentu keessattiif alattis Oromoo dararaa warri dubbiin laaltu jara kanaa bara warri dubbiin laaltu jara kanaa bara qalbiin dhageeffadha Sachiso aate gugururiin annaate qeem siree qeerramsa gururiin kanyaate warri kalee biyyattu biyya gurguraa baate warri kalee bosonaa qawwee gurgurtee yaate warri keedii Oromoo birriin gurguraa baate hadhas kunoo asitti sicaasaa diriirsu kaate biyyi jirru Awurooppaa wal gurguruu waytaate tooftaa biraa tuni tooftaan obbaate ayyee Uummanni lafa tanarra jiraatu uummata gosa Arsii yoo ta'u, Baalee ammoo maqaa lafaati. Ilmaan Arsii uummata bal'aa fi baay'ina qabu waan ta'eef lafa irra qubatee jiraatu kana Baaleem, Diidaam, Gadabii fi Utaawayyuu jedhee waamam. Baalee jechuun lafa Baalleetiim, lafa Gadaatiin, lafa Qaalluu fi teessoo gumii abbootii Gadaatiin.
lafa durgadaan kuushii fi Oromoo itti haaromedha jedhamuun himama. Baaletti naannoo bara 1445 gadaan sileeffame. Uummanni Oromoo mootota abbaa irree kanneen akka Teediroos, Yohaannis, Minilik, Haayile Sillaasee, Dargii, mootummaa Dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa irratti qabsoo gitaa adeemsisaa ture. Bara 1941 erga Haayile Sillaaseen gargaarsa Ingiliziitiin biyyatti deebi'e, cunqursaa mootummaa fiwudaalizimii kan ifatan qabsaa'onni Baalee kan Muhammad Gadaa Qaalluutiin durfaman bara 1943 irraa jalqabuun dalloo mannaa laggeen wal malee fi mannaatti galuun sirna baalabbaatummaa fi malkanyummaa falmuu jalqabani. Muhammad Gadaa Qaalluu jaallan isaa Huseenii sadii wajjin jechuun Huseen Waayyuu Morkeem, Huseen Morkee fi Huseen Gadaa Qaalluu wajjin bosona seenuun qabsoo fincila diddaa gabrummaa jalqabe. Qabsaa'onni jalqaba hidhannoo qawweetiin diina falmuu jalqaban bara 1946 hanga 49 qabsoo cimaa taasisuun diina ijibbaachisanii turani. Haa ta'u malee aanaa harannaa bulluq naannawa magaalaa Hangeetutti marfamanii Huseeniin sadiin achitti wareegamuun Muhammad Gadaa Qaalluu qabame. Magaalaa